kabajamtoota ilmaan Oromoo kutaa lama keessatti argamtan nageenya jaalalaa kabajaa ulfinaan bakka jirtan har'a kana waan haalli yeroo kutaa Oromoowwan keessa jiran biratti dhageettiiwwan fi taateewwan garaagaraa waan wal qabatanii fi akkasumas immoo godina Jibbaa keessatti kaleessaa har'a wanti ta'aa jiru maal isa jedhu irratti waan tokko dubbachuudhaa fi kabajamaa keenya artistii Isaaq Zeenuu waliin dhufnee jirra. Artistii Isaaq Zeenuu yeroo muraasa keessa darbee baatiiwwan darban kana keessa mootummaa Abbaa Irree sirna naftanyaa biyya weeraree jiru kana dhiyeessuudhaan gammoojjii fi beela dararamiinsaa irbaata allaattii akka ta'uu danda'anutti saaxilamanii kan gara biyya Masirii keessatti amma godaanee achi keessatti waliigaltummaadhaan kan jiraachaa jiruu fi akkasumas immoo qaama saba isaarraa kan ta'e haalli yeroo ammaa maal fakkaata isa jedhu irratti waan tokko nuuf kennuu fedha. Kanaaf nutis waanuma kana dubbachuudhaaf turre artistii Isaaq Zeenuu baga nagaan gara keenyatti dhufte. Hayyee baga nagaadhaan nu eegdanii. Tole mee akkuma atiyyuu argaa jirtuu fi wanni tokko gariin namaas sirriitti kan hubatudha jedheen amana. Taateewwan godina Jimmaa keessatti anillee ni deebi'a. Beekama yeroo jaalalaa ba'e ni deebi'a. Wanti godina Jimmaa keessatti ta'aa jiruu fi har'as ta'aa jiru maal isa jedhutti gadi fageessanii fudhanna. Keessumattuu guyyaa lamaan kana keessatti wantoonni Ustaadraa Yaabaa Macaafaa wal qabatee kaadireewwan achi keessatti jechaa jiranii fi ergamni isaanii immoo eessarraa dhufan jedhu irratti waan affeerraa irraatiin kan wal qabatu ta'a. Egaan artistii Isaaq Zeenuu akka nu deemtu abdiin qaba. Kanaaf ammasittuu ifama. Ayyee artistii Isaaq irraa baatee turte baga nagaan dhufte. Mee anillee erga godina Jimmaa keessatti akkuma dhaladhe achi keessaa immoo erga dhiisee ba'ee keenya kiyyaaniin biyyaa ba'ee waan achi keessatti mul'atu jijjiiramaa fi micciirama jedhan kanallee ani waan inni irraa argeen qabu yeroo sanis biyyumaan baasan keessatti jira. Ati garuu mee achi irraa kaasee dudduubatti achi deebinee waan guddaa kaasuudhaaf yeroo dhabnu mee maaltu achi keessatti hojjetamaa jira? Yeroo baay'ee wanni achi keessaa ka'u wanni beektonni hayyootiin Oromoon qaban xiqqeessuun wanti Oromoodhaaf hin malle achi keessatti dubbatamuun akka waan aangoon aratee yookaan immoo godina sana keessatti wanti guddaan tokko Oromoodhaaf hojjetamaa jirutti kaafamuun baay'ee daddarbee mul'ata. Mee maali wanni kun eessarraa bu'e? Egaa gaaffii waqtawaadhaaf gaaffii barbaachisaadha kanatti naaf kaaftee haalli amma deemaa jiru keessatti hayyoota Oromoo xiqqeessuudhaan wal qabatee duulli godhamaa jiru duulli deeggartoota PPtiin yookaan deeggartoota mootummaa kanaan godhamaa jiru keessatti maqaa Jimmaa qabatee waan nama jibbisiisuudhaaf waan baay'ee nama saalfachiisu deemaa jira. Egaa akkuma beeknu wanni hawaasni hundinuu beekuudhaa qabu kan dhiibbaa geessisu yeroo baay'ee yeroo maraa warra faayidaadhaaf yookaan warra aangoodhaaf osoo siyaasa hin beekin osoo barnoota tokkollee hin qabin warra aangoodhaaf yookaan maallaqaaf bakki kennameefii jennaan yeroo hedduu hayyoota Oromoo kana xiqqeessuu irratti bitamanii sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u waan tokkoon gowwoomfamanii maqaa hayyoota Oromoo Oromiyaadhaaf jecha biyyattii kanaaf jecha of wareeganii hidhaadhaan dararamanii kaan ajjeefamaa kaan mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamaa kaan mana hidhaa keessatti dararamaa kaan immoo biyya osoo qabu maatii osoo qabu biyyaa baqachaa kan godhamaa jiru tokkoffaa dhiibbaa bareeche kan godhu warra aangoodhaaf warra faayidaa xixiqqoodhaaf bibbitamanudha. Fakkeenyaa kaleessaa fudhannu warra akka Joon Ahmad Ustaaz Raayyaa irratti duula warri jarri gaggeessaa turan namoota akkasii itti dhiyeenyaan bareechinee beekna.
ergasii hiriyoottan kan keenya Oromummaa walitti qabna. Siyaasaanis karaa taanus eenyummaa walii bareechinee beekna jechuudha namoota kanaa wajjiniin. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana keessatti duulli jarri hayyoota Oromootiif qabsaa'ota Oromoo irratti gaggeessaa jiran obsa nama fixachiisa. Maqaa Jimmaa dhahatanii, maqaa mootummaa kana dhahatanii gaafa jarri ol ba'anii hayyoota biyyaaf dhaabbatan, biyyaaf wareegaman qeeqanuu, itti duulanuu hamma achi keessaan ba'e jettee of jibbitutti deemamaa jira haalli kun. Kanaaf haalli amma deemaa jiru kun waan callisanii ilaalanuu miti. Kanaaf eenyummaa jaraallee adda duukaa fiignee warri hamma jara kana duukaa fiigaa jiran jarri kun eenyunni uummata Oromoodhaaf dhaabbataa jiran immoo yookaan immoo jijjiirama mootummaan amma jijjiirama jedhee ilmaan Oromootiin dararaa jiru kana duukaa dhaabbataa jiran immoo uummata Oromootiif dhaabbataa jiran jennee yaaduun dirqama nurratti qaba. Hamma ijoolleen shamarran kan keenya maatii gargaarsaaf biyyaa ba'anii wanni jarri kun amma fakkeenya akka godina Jimmaa keessaatti warri akka Jimmaan illee qobaatti keessaa baafamtee Oromoorraa adda baafamtee waan akka qabsaa'onni keessatti hin jirreetti kan godhaa jiran namoota muraasa. Amma namoonni muraasni kun maallaqni kaffalamee fi aangoo dabalachuudhaaf jedhanii wanni jarri geessisaa jiran ijoollee kan keenya ofitti qabanii jechuudha. Amma garee uummatanii qabsaa'ota Oromoo hin qabdu godina Jimmaa keessaa adamsuurra ga'aniiti jiru. Amma fakkeenya barruulee eda Joon barreessaa turee fi Raayyaa Abbaa Maccaa wal bira qabnee ilaallee jennee as keessaa waa hedduu barachuu danda'ama. Ijoolleen amma jara kana duukaa fiigaa jiran illee jechuudha. Dhaabbatanii barruu kanarraa illee waa hedduu barachuu danda'uun jedha akka yaada kootti. Tolee bareeda. Kanneen itti booda deebina dhimmoota haala yeroo Oromiyaa keessummeessaa jirtuu fi akkasumas godina Jimmaa keessatti yommuu ta'u maal bal'inaan itti deebina. Mee dhimma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kaafteetidha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabxiilee barreeffaman sana keessaa nama sanaaf an deebisinaa jedhee kaleessa peejii miidiyaa Feesbuukii irratti maxxansee ture. Nama saniif deebisuun hin barbaachisu ture kaleessa. Barreeffamni har'aa kun garuu gulaalamee calalamee irratti qophaa'ameeti kan maxxanfame. Beekaati namoota godina sana irratti maxxanfaman. Almost kanneen muummee ministeera biyyattii sanaa kan jedhamee sirni qaallichi obboleessa Abbaa Gadaamoo maal jedhamee aangoorra kaa'ame kun kanaa gadi wanti achirraa kanaa olitti yaada jedhee wanni amanu hin jiru. Amma maal seete fakkeenyaaf amma dhimmi Ustaaz Raayyaa waan tokko qofaa irratti ka'e. Kaleessa dheengaddaa waan tokko irratti kaafame. Wanni irratti kaafame waa'ee ambulaansii mana hidhaa qaallitti irraa kaa'ate jedhu sana irratti. Dhugaa yoo ilaalle namni tokko waan tokko fuudhee Feesbuukii irratti maxxansuun wama jiru, haquunis wama jiru. Inumaayyuu namoonni biltsiginnaa keessa jiraatan, namoonni biltsiginnaa deeggaran, leellistoonni sirna nafxanyaa kun namoonni tokko poostii dogoggoraa fuudhee kaasee maxxansee jedhanii nama qeequudhaaf ulaagaa tokkollee guutuu hin danda'an. Sababni wanni isaan maxxansan hundisaatu waan dogoggora yakka bar isaan nama gudeeddii dubartoota irratti raawwatee nama dirree irratti akka bosonaatti akka bineensa bosonaatti nama ajjeesee olaantummaa seeraa jedhee nama Feesbuukii isaanii irratti maxxansu waan ta'aniif karaan ittiin nama kanaan poostii akkanaa kana maxxansitee ati ni kijibdee jedhanii ittiin qeeqan dugda tokkollee qabaachuu hin danda'an. Garuu Raayyaa wanni xiyyeeffatanii qabaniif maaliif? Qabxii tokkotu jira. Qabxii jarri rakkoo isaa qaba jedhanii barreeffama kana keessatti ka'an tokkotu jira. Maali qabxii tokkoffaan akka rakkootti jarri kaasan? Guyyaa gaafa Raayyaa Jawaar Muhammad irratti ajjeechaan labsamee san Raayyaa gadi ba'ee maa dubbate amma dubbiin guddaan bakka kana jirti gartee akkan ilaaletti barreeffama kana keessatti. Inumaayyuu gaafa sana Raayyaa dhugaadha nan yaadadha gaafa sana. Har'a Raayyaa Jawaar du'eetu jira akka waan gadda isaa dhumneetti ilaala har'a kun seenaa dogoggoraan irratti hojjetameedha jedhee gaafa sana dubbatee ture Raayyaa. Isaan ishii kana Jawaar irratti maxxanuu isaaniiti amma Raayyaawwanni lafa ilkaan isaanii keessa bu'aniif ilkaan sirna biltsiginnaa keessa wanni isaan buusee Jawaaritti maxxanuu qabsaa'otatti maxxanuudha. Haa ta'u garuu
wanni jedhanoo maali? Qabxiilee sibira jiran kaasiitii meetti daddabalii waan achi keessatti jedhanii fi wanni jedhamee maalii fi wal qabsiisee